ashama akkam jirtu ilmaan oromoo kabajamoo fi jaalatamoon kan biyya alaa fi kan biyya keessa jirtan waamicha wanti nani dhaamsinan dabarsuu qabu barbaadu waamichan ilmaan oromoo kan OPDO keessa jiran waraana fi generaalota fi akkasumatti miseensota fi deeggaroota isaaniiti jechuudha. Wanti nani jechuu barbaadu maalinni namni uummata ofiitiif dhaabbate saba ofiitiif dhaabbate kaayyoon uummata ofii tokko maal jechuudha uummanni oromoo jechuun maal jechuudha. Namoonni gaaffii dhiyeeffatan kun eenyu jennee laaluu gadi fageenyaan laaluun nu barbaachisaa jechuudha. San keessa akka jalqabaatitti waan dheeraa haasa'uun barbaadu generaalota oromoo kan akka jeneraal Alloo Abdii fi kan akka jeneraal Abdusalaam Ismaa'il kan akka jeneraal Dhaabaa Dabalee fi kan akka jeneraal Birhaanuu Juulaa fi kan akka jeneraal Geetaachoo Gaaddisaa Koloneel Mariyaa Taarikuu kana generaalonni kun warra bakka guddaa qaban akka oromootitti hoogganaa ta'anii yookaan immoo oromoo bakka buune jedhanii namoonni achi teessan kun jechuudha. Wanti nan isiniin jechuu barbaadu qawwee keessan hidhannoo keessan guutuudhaan uummata keessan wajjin dhaabbachuu danda'uu qabdan. Fakkeenya biyya Masrii fudhachuu danda'uu qabdan. Biyya Masrii yookaan biyyi Gibsii jechuudha. Mootummaan isaanii abbaa irree ta'uu eega hubate waraanni sanbooda waraanni uummataa wajjin dhaabbate jechuudha. Uummanni gaaffii gaafatuuf ajjeefamuu hin qabu, hidhamuu hin qabu, biyya isaatii bahuu hin qabu, qalamuu hin qabu. Kanaafuu waamichi nan isin godhu ilmaan oromootiif dhaabbanne, saba oromootiif dhaabbanne eega jettanii kaatani. Kana akka gadi fageenyaan laaltaniif saba keessanitti qawween nu kaasinaa. Tigiree yookaan murna shiftaa mootummaa amma biyya bulchaa jiru kana gaaffii uummanni gaafate kun deebii argachuu qaba jettanii isaanii wajjin walitti ka'uu qabdan. Isaan fuuldura dhaabbachuu qabdan. Qawwee harkaa qabdan, qawwee harkaa qaban. Dhiira taatanii dhiira akka keessanii sodaattanii uummata keessan hin facciisinaa. Diina sodaattanii jagmummaa uummata keessanii irratti hin bayinaa. Kanaafuu jagmummaan kan dhufu diina ofii ajjeesaniiti malee uummata ofii abbaa irraa dhalate eessuma ofii fi ilmaan obboleeyyanii ajjeesanii gootummaan argamu hin jiru. Ani akka kanatti beeka jechuudha. Kanaafuu uummanni oromoo waan gaafate barataan oromoo waan gaafate gaaffiin uummata oromoo maaster pilaaniin eenyummaa oromooti. Gaarii cillimoo gurguramuun eenyummaa oromooti. Kanaafuu qabeenya uumamaan oromoon qabdu kan baduu hin qabu waan jedhaniif ilmaan jeneraalotaati fi ilmaan amma warri aangoorra jiran boru hegereen oromoo kan walooti jechuudha. Kanaafuu generaalota kana qofatti irra jiraata yookaan warra gaaffii kaase kana qofatti irra jiraataa miti. Walumaan irra jiraan. Kanaafuu waan uummata keenyaa fuuldura dhaabbachuu otoo hin taane uummata yaada uummata keenyaa deeggarree uummata wajjin dhaabbachuu qabna jechuudha. Wanti nani kana uffadhee jiruuf har'a dachiin oromiyaa dhiiga jechuudha. Lafeetu caccabaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu bara baraan ijoolleen keenya nurraa dhumu gadi baatanii akka abbaa duulaafa ilmaan oromoo hattuutu du'e malee barataan hin duune jechuu dhiisuurraa of dhaabaa. Kanaafuu rakkina achi keessa jiru baasati uummatatti saaxilaati eenyummaa keessaniif dhaabbadhaa. Uummataaf dhaabbanne eega jettanii gaaffiin uummataa waan hin deebineef uummanni waan ajjeesamaa jiruuf uummata waliin akka dhaabbattanii isiniin jedha dhaamsa keessanii dabarsaa jechuudha. Kallattiidhaan isinii akka ga'u namoonni argitan immoo sheerii gootanii laayikiidhaan akka waliif daddabarsitanii jaroota sana bira naa dhaqqabsiistanii jechuudha. Itti aansee wanti nan jechuu barbaadu qotee bulaa fi daldalaa fi hojjetaa mootummaa akkasumas barattoonni biyya keessa jirtan yeroo tokko gaafa uummanni keessan ka'e gaafa barataan keessan ka'e uummanni ilmaan keessan wajjin dhaabbadhaa. Maalinni gaafa ilmi keessan du'u mataa qabattanii boo'ina wayyaanee Tigiree ollaa keessan jirtu mataarraa mura. Kana wanni jiru dhiigni dhiigan deebi'uu qaba. Ilmaan oromoo eega gaaffii qalamaan gaafatanii deebiin isaanii rasaasa ta'e Tigiree fi warra shiraxatu warra deemee uummata ilmaan keessan sin jalaa ajjeessanitti itti bahaa itti ofirraa kaasa. Kana malee wanni deebiin takka hin jiru. Isin nama sodaattanii seera kabaja jettanii namni keessan bara baraa yoo kanurraa dhumu ta'e oromoon nuti akka oromootitti namni keenya du'eetuma kacallisnu boonyeetuma kan gallee harka marannee ta'e yoo ta'e mirgi keenya yoomuun kabajamu. Kabajaallee argannu afaan keenyallee kan akkuma dhagaa jirtan yookaan akkuma beektan afaan oromoo
kuta afani amara kuta shanirra oromoon kan eegalee baratu lakki kuta saditti gaddeebi'uu qaba xiqqoodhaan gaddeebi'aa jira jechuudha. Kanaafuu afaan oromoo sabni oromoo mirgan qabu jechuudha. Afaan oromoo afaan amaaraa yookaan afaan nafxanyaa hin baranu jechuudha. Kanaaf wanni kun maal of keessaa qaba waan jedhu sanillee gadi buunee ilaaluun nurra jira jechuudha. Gara biraatiin uummanni barataa bira dhaabbachuu qabdan. Barataa yoo isinitti baqate barataa fuuldura wajjin dhaabbattanii barataa keessanii tumsitanii hegeree keessan kan isin sooruu danda'u kan biyyattii gara fuulduraatti aadaa keessanii fi afaan keessan ittiin jiraachuu danda'u san bira dhaabbachuu danda'uu qabdan jechuudha. Namoonni kaan immoo namoonni akka abbootii qabeenyaa yookaan immoo kan taatan barattoota kana lafa isaan waan isaan barbaadanii waan dandeessanii bira dhaabbachuu danda'uu qabdan jechuudha. Kara nyaatatiin kara waa uffannaatiin yaala isaanii kan qaamni isaanii cabee kan miilli isaanii irraa citee kana mara gargaaruu danda'uu qabdan jechuudha. Gara duubatti deebi'ee waan tokko yoo yaadachiise jeneraalota keenyaaf mootummaa yookaan walumaagala uummata oromootitti maaliin wanni fakkaatu Haayile Minilik bara qaroomina bara Minilik qaroomina isaa biyya san keessa geessetti ilmaan oromoo lafarraa fixuu ajjeesuun kallattiidhaan bara san noormaaliidha jechuudha. Addunyaa kamirrattuu waan hojjetamaa ture jechuudha. Tole jennee fudhanne amma sun darbee jira. Haayile Sillaaseen fannisuu fi ajjeesuuf bara sanillee baruma san jechuudha. Wanni sun maaliin waanuma teeknooloojii yookaan qaroomina yeroo san wajjiniin wal qabatee deemu jechuudha. Biyyootiin adda addaa haala wal fakkaataa diktaaterummaa akkasiitu jira waan ta'eef namni baay'ee hin dubbatu jechuudha. Kanaafuu bara dargiitti dhufnee dargiin illee akkasumatti waan inni hojjechaa ture waan feodalizimii kana itti fufe jechuudha. Maaliin wanni inni godhe ajjeesuu fannisuu rashaduu uummata yaamee uummata fuulduratti yoo namni tokko gaaffii kaase isinan akkas godheedhe uummata doorsisee akkasittiin uummata waggaa 17 bulchee jechuudha. Uummata oromoo lafarraa duguugee jechuudha. Amma dhufnee gara bara wayyaanee yookaan immoo shiftaa mootummaa nama nyaataa ilmaan Tigraay warra guyyaa tokko nyaatee bulee hin beekne warra fooni jedhee timaatima muratee nyaatitu har'a cooma muratee akkaataa ilmaan namaa yookaan ilmaan oromoo itti lafarraa fixan baratan jechuudha. Baratan yeroo jedhu qaroomina biyya adda addaa keessa jiru waan biyyi lixaa uummata irratti hojjetu. Shirasan isaan irraa koppii godhanii fudhatan jechuudha. Inni sun maaliin nama ajjeesuun kallattii qofaan bichaa akka hin taane yookaan isa qofa akka hin taane yoo nama ajjeeste ragaa sitti baha waan ta'eef seeraan itti gaafatamta waan taateef nama ajjeesuuf yaala tooftaa adda addaa fayyadamuu danda'uu qaba. Tooftaan sun maaliin marfee waraanuu mana hidhaa keessatti ajjeesuu gaafa dhukkubsate mana hakiimii geessuu dhiisuu afaan isaa balleessuu afaan isaa jallisuu nama afaan wal buusuu akka namni waliin amanne taasisuu kun hundumtuu maaliin kun akkaataa itti namni si fuuldura dhaabbatu sun yookaan gamtaan si fuuldura dhaabbatu sun wallolee ofii wal daakee akka inni humnaan godhanne gochuu isaaniyyuu yoo namni lama sadii keessaa wal ajjeesan walitti garagaranii akka isaan wal fixan waan akkasiitu jira jechuudha. Kun uummanni oromoo kanarraa barachuu qaba. Uummanni oromoo uummata sirna gadaatiin bulaa ture uummata addunyaa kana dura qaroomina qabu waan ta'eef nuti kanarraa waa barachuu qabna. Jeneraalota keenya kanan sinitti himu koloneelota keenya kanan sinitti himu akkasumatti namoonni aangoo fi miseensotaa fi deeggaraa taatan kana hubachuu qabdan. Maaliif oromoon akka oromootitti gaaffii mirgaa gaafa kaase qawween maaliif deebiinsaa qawwee ta'e maaliif maaster pilaaniin Tigraay keessatti hin taane maaliif Maqaleen federaala jala hin oolle qabeenyi Maqalee maaliif qabeenya federaalaa hin taane qabeenyi maali Aksum maaliif kan federaalaa hin taane biyya oromoo keessatti qofa wanni martuu kan federaalaa kan wanni martuu kan federaalaa ta'a. Maaliif kun hundu investorri kan dhufu biyya oromoo bita maaliif biyya Tigraay hin binne maaliif biyya Gondor hin binne kun martuu oromoo of garagaraa of yaadadha. Wanni hojjetamu kun boru hegeree oromooti maal qaba ilmaan oromoo lafa keessaa lafa sanirraa buqqaahanii yoo deeman yoo dhiqimsaaman wanni isaan godhan daboo kadhachaa jiran namni daboo kadhatu waan tokko dafee xumuruudhaaf ilmaan oromoo dafanii balleessuudhaaf uummata adda addaa kana biyya adda addaarraa fidanii yoo baay'isan ilmaan oromoo yoo gaaffii kaasan kara humnaatiin illee kana booda sodaan hin jiru jechuudha. Amma garuu sodaatu jira. Maaliif
ilmaan oromoo hedduudha miliyoona yoo xiqqaate biyyattii sana walakkaadhaa ol jira waan ta'eef namni waa tokko gochuu sochoosuu danda'u hin jiru jechuudha. Isaan maaster pilaaniin isaanii dabalata uummataa akka uummata oromoo cabsuu kana irra caala uummanni oromoo tatarsa'ee badu afaan oromoo fi aadaan oromoo akka badu fedhanii jechuudha. Kanaafiyyuu uummanni saba ofii guddinaaf hin hawwine akkamitti saba biraa guddinaaf hawwa? Yoo dhuguma investorummaa fi maaster pilaaniin biyya ka fayyadu ta'e maaliif Tigraay keessatti hin godhamne? Maaf Tigraay keessatti hin godhamne? Biyya isaanii maaf hin guddine? Kanaafuu ofirra garagaraa of yaadadhaadha galatoomadha sabni gabroome sabni cunqurfamu bilisummaadha isaa amma gonfatutti of duuba deebi'uun qabna. Oromoon haqaaf lolla haqa keenyaaf dubbanna biyya keenyaaf dubbanna afaan keenyaaf dubbanna aadaa keenyaaf dubbanna biyya namaa saamuufii miti nama ajjeesuufii miti haaloo namatti ba'uufii miti eenyummaa keenya kan rabbi ittiin nu uume kan waan ganama ittiin nu uume san hin gadhiifne saniin duuna jechaa jirra malee nuti wanni nuti jechaa jirru biyya namaa saamuufii afaan namaa sarbuufii nama hacuucuufii miti. Kanaafuu akka oromootitti of taanee eenyummaa keenyan oromummaa keenyan haqa namaa otoo hin tuqin nama haqa nutti darbe of kabachiisuu of danda'uu qabna waan jedhee yaadufan yaada kana dhiyeessee waan dhaggeeffataniif galatoomaa injifannoon kan uummata oromooti.